Ustaaz Ahmadiin Jabal hayyuu fi qorataa seenaa kan tahan taatee jimaata darbe hawaasa musliimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksum irratti tahee ilaalchisuun karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin akkas jechuun barreessanii jiru. Apartaayidii kiristaanaa Aksum keessatti mata duree jedhuun Ustaaz Ahmadiin Jabal barreeffama isaanii eegalanii jiru. Barreeffama fuula afur qabu kana dubbisanii fixuun gaara sitti yoo tahe dhimma musliimoota Aksum irratti waan ati jettu gaaffii keessa gala. Dubbisi namoota biroofis qoodi. Yaada kees koomentii jalatti barreessi jechuudhaan eegalanii. Magaalaa durii fi seena qabeettii Aksum keessatti roorroon hawaasa musliimaa irratti raawwatamaa jiru akka namoota baay'eetti mul'atutti walitti bu'insa amantii salphaa osoo hin taane olaantummaa amantii tokko irratti kan ijaaramee fi musliima akka alagaatti kan lakkaa'uun bu'aa caasaa apartaayidiiti. Abbootiin sirna kanaa fi deeggartoonni isaanii mirgi bilisummaa amantii fi qixxummaan musliimoota Aksum akka kabajamu, mirgi namummaa isaanii akka eegamuu fi heera mootummaa biyyattiin ittiin bultu sekulaarizimiin akka kabajamu yommuu gaafataman battalumatti namoota gaaffii kaasan irratti xiyyeeffannoo maqa xureessii banu. Muslima akiraarii madda jeequmsaa wahaabiyyaa mootummaa islaamaa dhaabuu kan barbaadu faana bu'aa Ahmad Giraanyii ergamaa diina alaa fi kan kana fakkaatan maqaa sobaa itti maxxansuun gochaan garuu gaaddisa seeraatiin dahatanii mootummaa kiristaanaa fakkaatuun loogii fi cunqursaa raawwachaa jiru. Dhimmi musliimoota Aksum gaaffii waggoota dheeraati. Namni kamiyyuu lafumaa ka'ee fuula feesbuukii yoo qorate waggoota 15 darban keessatti dhimma kana irratti sadarkaa adda addaatti barreeffamaa akka ture ni hubata. Wanti nama dinqu immoo hundi isaanii jechuun ni danda'ama. Miidiyaa hawaasummaa irratti miiraan iyyuu fi iyyisiisuu waan ta'eef waggaa waggaatti ajandaan kun ka'us gara furmaataatti geessuuf karaa sirrii agarsiisuu fi furmaata fiduun dadhabameera jedheen yaada. Kanaaf jecha dhimma kana moodela cinnaa cabbi jedhamu fayyadamanii xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha. Moodelli kun waan irra fageenyaan mul'atu kan akka himannaa fi maqa xureessii qofa osoo hin taane bishaan jala kan jiran amaloota irra deddeebii fi caasaalee danqaa ta'an gadi fageenyaan xiinxala. Keessattuu gaaffiin sun sababa maaliif deebii dhabe kan jedhu hubachuuf gochoonni sun akka deddeebi'an kan taasisan imaammattootaa fi hojimaata dhaabbilee akka qaama sirnichaa tokkootti gadi buusanii ilaaluun dirqama ogummaati. Hundee gadi fagoon rakkoo kanaa immoo caasaaleen sun akka dhaabbatan kan taasisan akka jibbinsa bilaayindii fi sodaa gadii jala kan jiran moodeela ilaalchaa tahuu hubachuu qabna. Dhimma musliimoota Aksum moodeela kanaan xiinxaluu kan hin barbaadeef rakkoo irra mul'atuu fi maqaa xureessii irra darbee madda dhugaa fi bal'ina rakkoo sanaa sirriitti hubachuun ni danda'ama jedheen waan amaneefi jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal. Mallattoo irra mul'atu qofa hiikuun yeroo gabaabaaf waan ta'eef barruun kun moodeela cinnaa cabbiin sadarkaa 4 gargaaramuun roorroo caasaa xiinxaluun hubannoo ogummaa dhiyeessa. Carraaqqiin furmaata barbaaduu malkaa fi gadi fageenya rakkoo sanaa giddu galeessa godhachuu qaba. Lafa yoo qottan masqalatu argama. Akkamitti masjiidni ijaara? Ijaarsi masjiida duraa bara weerara xaaliyaanitti waliigaltee fi hayyama ragaa qabuun akka raawwatame galmeen seenaa ni mirkaneessu. Masjiidichi magaalaa Aksum irraa tilmaamaan kiiloomeetira 5 fagaatee bakka jiru irratti yommuu ijaarame waggoota baay'eef hawaasni musliimaa osoo rakkoon hin uumamin amantii isaa bilisaan gaggeessaa tureera. Kun kan agarsiisu hogganoonni Itoophiyaa yeroo sanaa mirga bu'uuraa musliimootaaf dhoowwatan humni alaa hayyamuu isaa fi mirgi lammummaa kadhaan osoo hin taane dhiibbaa qabatamaan akka argamu kan agarsiisu seenaadha. Masjiidni seena qabeessi kun weerara jalqabaa kan irratti raawwatame adoolessa 7 bara 1984 dargiin kufee guyyoota muraasa booda poolisii magaalaa Aksumii fi dargaggoota akiraarii naannoo sanaa qindaa'aniin yeroo sana ijaarsi isaa tasa akka diigamu yommuu taasifamu hawaasni musliimaa mormii fi iyyannoo cimaa godheen masjiida diigame irratti salaanni akka itti fufu mootummaa naannootiin hayyamame. Adeemsi kun sirni haaraan qixxummaa mirgaa lallabaa ture keessatti gantummaa caasaa raawwatame waan ta'eef onnee musliimootaa keessatti madaa guddaa kaa'eera jedhu.
Hawaasni musliimaa hayyama kennameefin masjidicha carraaqqii isaatiin deebisee ijaaree tajaajila eegalus cichoominni kun warra akiraarii fi caasaalee sanaaf hin liqinfamne. Masjidichi deebi'ee ijaaramee waggaa tokkoof tajaajila erga kennee booda fulbaana 16 bara 1996 halkan humni nageenyaa naannoo sanaa dura bu'ummaa fi gargaarsa kennuun guutummaatti akka diigamu taasifame. Waqtii weeraraa sanatti meeshaaleen amantii fi qabeenyi masjidicha keessa jiru hundi ni saamaman. Gochi kunis naannoo Aksumitti masjida arguu hin barbaadnu kan jedhan warra akiraariitiin deeggaramee raawwatame. Masjidichi yeroo lammataaf erga diigamee booda deebi'ee akka hin ijaaramne abbootiin taayitaa naannoo sanaa gaaffii kuffisuuf akkas jechaa tura. Aksum ishee Tsiyoon Maariyaam qulqulleettiin jirtutti akkamitti masjidni ijaarama? Lafa yoo qottan masqalatu argama. Bara 1997 masjidichi qubbii yookaan minaaraa malee akka ijaaramu xalayaadhaan hayyamamus hojiirra hin oolle. Yeroo sanaa kaasee musliimoonni Aksum manneen dhuunfaa fi manneen daldalaa keessatti iddoowwan salaataa xixiqqoo tajaajilamaa jiru. Kunis waggaa 16 dura bara 2002 qaamaan dhaqee kanin itti taazzabedha. Gochaawwan mul'atanii fi weerara suukanneessaa amma magaalaa Aksum keessatti wantoonni ifatti mul'atan mirga namummaa lammiilee kan sarbanii fi seenaa xuriidha. Eebila 2 bara 2018 salaata jimaataa irratti musliimoota nagaa salaataaf walitti qabaman irratti itti gaafatamaa nageenyaa magaalaa sanaa obbo Teewodiroos Bayyanaatiin poolisii naannoo Tigraayin tarkaanfiin humnaa suukanneessaan raawwatameera. Weerara kanaan afannii fi ispiikaroonni salaataaf fayyadaman humnaan jalaa fudhatamaniiru. Namoonni salaataaf walitti qabaman ulee fi dhagaadhaan reebamaniiru. Namoota 6 irratti miidhaa qaamaa cimaan gahe hidhamaniirus. Hunda caalaa madaa sammuu kan ta'e humni nageenyaa fi namoonni akiraariin qindaa'an iddoo akka masjidaatti tajaajilutti cabsanii galuun dubbii rabbii kan ta'e qur'aana kabajamaa tarsaasuu fi lafatti bittinneessuu isaaniiti. Kun mallattoo dhukkuba apartaayidii caasaa gadi fageenyaan jiruuti malee dhukkubicha qofa miti. Akkasumas manneen barnootaa 5 keessatti hijaabni dhoowwamuu isaa kanaan barattoonni dubartootaa 150 ol waggaa 2 barnoota irraa hafaniiru. Magaalattii keessatti sagaleen azaanaa akka hin dhagahamne dhorkameera. Musliimoonni magaalattii keessatti akka hin awwaalamne bakki awwaalchaa dhoowwatameera. Gochaawwan kun Aksum kan ortodoksii qofadhaa fi lafa kana irratti masjidni hin ijaaramu jedhanii ifatti dhaadachuu waliin kan dhufanidha. Gochaawwan ijoo salaattota Juma'aa irratti tarkaanfii humnaa fi reebicha raawwatame. Mana salaataa cabsanii galuun qur'aana tarsaasuu. Manneen barnootaa 5 keessatti hijaaba dhoowwuun barattoota 150 barnoota dhoowwuu. Meeshaalee amantii humnaan fudhachuu. Aksum kan ortodoksii qofadha jedhanii ifatti dhaadachuu. Hidhaa jumlaa fi manneen keessa sakatta'uun dhiphina uumuu. Amaloota irra deddeebii fi seenaa lammaffaa. Aksum keessatti sarbinsi mirgaa fi himannaan mul'atu tasa kan uumame osoo hin taane amaloota loogii caasaa fi dhiibbaa seenaa keessatti mul'atu agarsiisa. Adeemsi gaaffiin ijaarsa masjidaa yeroo hunda kuffifamuu fi musliimoonni naannoo sanaa dhalatanii itti guddatanitti bakka awwaalchaa dhoowwatanii reeffa baatanii kiiloomeetira 40 fagaatanii gara Wukuroo Maaraay deemuu isaaniitti gochoonni kun akka lammaffaa raawwatamu agarsiisa. Sababoonni dhiyaatan yeroo hunda tokkuma. Kabaja magaalaa qulqulluu, aadaa abbootii fi fakkeenya Makkaa kan jedhudha. Mootummaa kiristaanaa gadi hojjetamu rooroon Aksum keessatti raawwatamu sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa keessa ture waliin wal fakkaata. Kunis seeraa fi caasaadhaan lammiilee gargar qooduu fi dhiibuudha. Hawaasni musliimaa qixxummaa lammummaa fi heera mootummaa sekulaaraa akka kabajamu yoo gaafatu, mormitoonni immoo mootummaa islaamaa hundeeffama jedhanii maqaa xureessu. Garuu gochaan mootummaa kiristaanaa Aksum keessatti diriirsuu barbaadu
heerri mootummaa naannoo birootti bakka kiristaanni hin jirretti koftoo ijaarsisuun hojiirra oola. Fakkeenyaaf dhimma Azeeb Masfin Silxee keessatti godhan garuu musliimoota Aksum 25,000 ol ta'aniif hojiirra hin oolu. Aksumitti masjiidni yoo ijaarame Makkaatti koftoo ijaara. Yaadni kun Aksum Makkaa waliin wal bira qabuun dhimma mirga lammummaa biyya keessaa gara dhimma dippiloomaasii biyya alaatti jijjiira. Muslima Aksum akka nama dhuunfaa Saawudii irraa dhufeetti lakkaawa. Kun dhiibbaa sadii qaba. Eenyummaa fi lammummaa mulquu yookaan lammiilee akka alagaatti ilaaluu, mirga akka meeshaa daldalaatti ilaaluu, Makkaatti koftoo yoo dhabne asittis masjiida hin kenninu jechuu, loogii seera qabeessa fakkeessuu, seenaa ganamaa haaluu, moodela cinnaa cabbii akka moodela kanaan weerarri jimaataa fi dhowwinsi hijaabaa hundi cabbii bishaan gubbaa jiru qofa. Furmaata fiduuf bishaan jala lixanii ilaalchaa fi caasaalee sana jijjiiruu barbaachisa. Ibidda dhaamsuu qofaan rakkoon hin badu. Deebi'ee waamicha haqaa. Roorroon Aksum dhimma amantii qofa osoo hin taane dhimma lammummaati. Aksum keessatti heerri mootummaa fi waliigalteewwan mirga namummaa idil addunyaa gatii dhabanii. Qabsoon kun iyya guyyaa tokko qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti mootummaa sikulaaraa yookaan amantii fi mootummaa gargar ba'ee dhugoomsuuf humnoota qixxummaa lammiilee barbaadan hunda waliin qindaa'uudha. Dhaadannoowwan qixxummaa lammummaa musliimoota Aksumiif kadhaa irraa gara mirga lammummaatti. Aksum kan lammiilee hundaati. Lammummaa guutuu mirga guutuu. Ergaan kun namoota hunda bira akka gahuuf sheer godhan. Dhaamsa Ustaaz Ahmadiin Jabalii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.